Premier League England bara dorgommii 2025 ifattiin har'aan eegala har'aa Kansas afurra eegaluun Anfield Road Champion England Liverpool morkii Bournemouth waliin taasisanii mee bal'ina odeeffannoo kana wajjin wal qabatu osoo darbin dura Premier League England bara dorgommii kana taateewwan akkamii jijjiirraa taphattootaatiin dabalamee mul'isaatiin ture bara dorgommii haaraadhaaf kilaboonni akkamittiin qophaa'aatiin turaniin seeronni haaromfamanii bara dorgommii kana liigichaan arguu dandeenyu kan akkamiiti kan jedhu waayila koomis baawdiin shiifaa qophiin dabalee jira dhaggeeffannee walitti deebina. The Premier League is back, and after a summer of record moves, squad rebuild. Injifatan Addunyaa Premier League England kan bara dorgommii 2025 har'a eegalam. Hoggaasa Premier League England jedhuun bara dorgommii 1995 eegalee dorgomaa jira. Shaampiyooniin ammaa Liverpool hoggaasa haaraan booda waancaa lama qaba. Mootii England kan ture Manchester United waancaa 13 fudhate. Taphoota 653 hirmaachuun gaaris baariin riikardii qabam. Goolii 260 galchuun Alan Shearer gite qabu. Premier League England kan bara dorgommii 2025 shaampiyooniin dorgommicha Liverpool Anfield Bournemouth simatuun eegalam. Bata morkiin Old Trafford kan Manchester United fi Arsenal yookiin kan Benjamin Sesko fi Victor Gyokeres taphacimaa hawwiin eeggamudha. Dorgommii haaraaf kilaboonni garee isaanii cimsuuf maallaqa riikardii ta'e baasaniiru. Dorgommichaaf kubbaa haaraa Puma hojjeteen kilaboonni shaampiyoonummaaf ijibbaata falmatuuf eeggamu. Qophii keenya kanaanis seerota dorgommicha haaraa dabalaman kilabootaa fi jijjiirraa haaraa jiranis raangeenyaa nooliin tura. It's been over 20 years since Arsenal won a league title. Kilaboonni jajjaboo Premier League England bara dorgommii kanaaf maallaqa guddaa baasuun jijjiirraa taphattootaan of cimsaa jiru. Hanga sagantaan kun qindaa'etti kilaboonni liigichaa jijjiirraa taphattootaaf paawundii biiliyoona 2 ol baasuun riikardii haaraa kan galmeessan yoo ta'u, torbeewwan sadan jijjiirraan taphattootaa itti fufuu keessattis baasiin kun akka dabalus ni eeggama. Isin waancaa Premier League England kan bara dorgommii 2025 eenyutu injifataa jettanii tilmaamtu? Liverpool moo Arsenal, Manchester City moo Chelsea jettanii yaaddu? Akka qorannoon The Athletics deeggartoota kilaboota irratti gaggeessan ammoo deeggartoonni Chelsea dhibbeentaan 98 ta'an kilabiin isaanii waancaa akka argatu amantaa irra qabu. Deeggartoonni Liverpool dhibbeentaan 97 ta'an kilabiin isaanii The Reds shaampiyoonummaa isaa akka irra deebi'uuf abdii qabu. Deeggartoonni Manchester City dhibbeentaan 85 akkasumas kan Arsenal harka 84 waancaa fiduuf abdatanii jiru. Deeggartoonni Arsenal keessaa dhibbeentaan 16 kilabiin isaanii waancaa argamsiisuu irratti shakkii qabu. Deeggartoonni Manchester United dhibbeentaa 86 kilabiin isaanii abdii waancaa akka qabu abdachaa jiru. Arne Slotin kan leenjii Liverpool shaampiyoonummaa isaa itti fufsiisuuf paawundii miiliyoona 200 fi miiliyoona 80 baasuun taphataa carraa goolii uumuun leellifamu Florian Wirtzin dabalataa taphattoota 6 kilabichaatti dabaleera. Kilabichi ammas gabaa keessa hin baane. Riikardii jijjiirraa taphattoota Ingilaandiin Alexander Isak Newcastle irraa mallatteessuuf hojjechaa jira. Liverpool taphataa ittisaa sarara jidduu kilaba Parma Giovanni Lion ergisaan fudhachuuf walii galee jira. Ammas ittisa jidduu irratti Crystal Palace irraa Mark Guehi mallatteessuuf hojjechaa jira. Mikel Arteetaan kan leenjii Arsenal waggoottan 3 darbeef sadarkaa lammaffaan xumure. Kilabichi waggoota 21 booda waancaa liigichaan araaramuuf jijjiirraa taphattootaaf paawundii miiliyoona 200 ol baasuun of cimsee jira. Keessattuu rakkoo garichaa kan ture taphataa goolii adamsuu Victor Gyokeres dabalateen Nima Duwekee fi Martin Zubimendi mallatteessuun dorgommichaaf of jira. Darbee waancaan liigichaa kan jalaa fudhatamee gareen Pep Guardiola leenjii Manchester Citynis gara shaampiyoonummaatti deebi'u paawundii miiliyoona 100 fi miiliyoona 50 baasuun Jaanii Reinders Ayitnuurii fi Sherkee mallatteessee jira. Dabalataan Pep Guardiolaan gargaartota isaanii irrattis jijjiirama fiduun qophii ta'anii jiru. Shaampiyooniin addunyaa Chelsea taphattoota 12 ol kan mallatteesse yoo ta'u, kilabichi jijjiirraa taphattootaaf paawundii miiliyoona 200 fi miiliyoona 36 baaseera.
keessaa taphattoota sarara fuulduraa Joe Pedro, Lamine Delphi fi Jamie Gitanii mallatteessuun morkataa waancaa gamaam bara darbee idaa goolii 10 sadarkaa 15ffaan xumuruun jaarraa walakkaan booda seenaa isaan qabxii gadaanaa kan galmeesse Manchester United paawundii miiliyoona 100 fi miiliyoona 36 baaseera. Taphattoota sarara fuulduraa sadii Benjamin Sheshko, Ryan Mbomo fi Matthias Cunha mallatteessuun deeggartoota tartii horee jira. Premier League Englandin taphattoonni maashinii goolii isaanii heddummachuun badhaasa kophee warqee fudhachuuf taasifamus hawwiin eegamaam. Mohamed Salah, Erling Haaland, Alexander Isak, Victor Yokeresh, Benjamin Sheshko fi Ugo Ekitike dabalamuun miidhagina dorgommichaa ni guddisus jedhamee eegamaam. Darbee ligichaan goolii 192 galeem. Bara kana baay'inni goolii kun akka dabalus ni eegamaam. Dabalataan bara dorgommichaatti kilaboonni filannoo taphattootaaf rakkachuu maluuf eegamaam. Dargaggoota abdii boruu qaxalee ta'an hedduunis ni mul'atuuf jedhamee eegamaam. Premier League England kan bara dorgommii 2025-26 kubbaa fuumaadhaan hojjetames dorgommiif qophaa'ee jira. Kubbattiin waancaa Premier League Series Ameerikaatti kilaboota afur hirmaachisuun Manchester United shaampiyoon ta'uufis yaada ittiin taphatamaa ture. Bara dorgommichaatti seeronni haaraas dabalamanii jiru. Kana keessaa eegdonni kubbaa qabatan sakandii 8 ol harkatti tursiisuu danda'an ture argamnaan garuu garee faallaaf rukuttaa rogaan ni kennama. Taphattoota taphaan ala ta'an adda baasuuf teekinooloojiin haaraas hojiirra oola. Abbaa murtoota bichaa kan dubbisuu danda'u dursaa taphattoota qofa ta'uu baannaan adabbiis qaba. Dursaan taphattoota goolii eegaa yoo ta'e garuu taphataa kilabichi bakka buusu qofatu abbaa murtoo dubbisuu mirga qaba. Rukuttaa penaaltii miila lamaan yoo tuqame irra deebi'amee rukutama. Yeroo waancaan Afrikaa gaggeeffamu immoo kilaboonni bakka taphattoota dhabanitti jijjiirraan taphattootaa isaaniif ni heeyyamamaa fi kubbaa haaraa jijjiirraa taphattootaa riikoordii ta'ee fi seerota haaraan kan dabalame Premier League England kan bara dorgommii 2025-26 har'a tapha Liverpool fi Bournemouth morkii Anfield Roaditti taasisaniin eegalama. Bukayo Saka, and how cool and collected is that? ragaalee lakkoofsa Premier League England kana wajjin wal qabatanii fi seenaa waan muraasan sinii dabala liigii guddicha addunyaa irratti jaalattoota fi hordoftoota biliyoona 4.7 qabu liigiin biyyoota addunyaa 210 ol keessatti si'aayina guddaa akkasuma marartee daangaa hin qabneen karaa foddaa televiziyooniidhaan daawwatamu kun liigiin daangaa umrii saala amantii sadarkaa beekumsaa fi barumsa akkasumas qabeenya tokko malee adii fi gurraachi jaarsaa jaartidha hanga ijoollee bicuuttiin kan daawwatamu liigiin guddina dinagdee England waggaatti paawundi biliyoona 8 ol galii gochuun ekonomii biyyattii utubuu akkasuma taphattoota biyyoota addunyaa 126 ol of keessatti hammatee kan qabate liigiin karaa poodkaastiin qulqullina olaanaa qabuu fi gareewwan qaalii fi taphattoota dandeettiin faayaman danuu of keessatti qabate leenjistoota bilchaatoo fi ciccimoo addunyaa kan itti boontu gola isaa keessatti kan qabate liigiin metropolitaan ta'e kun eegaluu fi har'a sa'aatiiwwan muraasa qofa kan eegaatiin jiru. Premier League England kan yeroo kamuu caalaa barri dorgommii kan wal morkii cimaa barootaaf turan caalaa kan itti fufuu jedhameetiin eegama kan bara dorgommii kanaa morkii waancaa fi hirmaannaa dorgommii Awurooppaa argachuuf godhamu wal morkiin kilaboota gara liigii gaditti buusuuf godhan hawwii guddaan eegama. Kilaboonni liigii kanaa danuun waqtii jira taphattoota ganna kanaatiin kilaboota liigota kaanii olitti si'aayina guddaan hirmaachaatiin turanii qaawwa garee isaanii keessa jiru chachuuf bara dorgommii kana of cimsanii dorgomuuf qophaati kan turanii waancaa Premier League yeroo afur walitti aansee kan fudhate gareen warra Sky Blue Manchester City waancaa kilaboota addunyaatiin booda bara dorgommii Har'a Premier League kana eegaluu fi qophiirra kan ture taphattoota kanneen akka Ryan Cherki akkasumas Tierney Reinders, Ryan Atnuri fa dabalatee taphattoota garicha hafan qindeessuun qabiinsa bara darbeerraa bayyanatee garee Har'aadhaan Pep Guardiola jalatti injifannoo fi milkaa'ina bara darbe kilabichi dhabee ture sana keessatti deebisuu fi hadiida sirrii kilabichi fedhuu fi akkasuma gara sadarkaa isaa ittiin dura beekamutti deebi'uu fi kan morkatu bara dorgommii kana gareen
raayyaa fi diimaa kaaba London Arsenal waggoota 23 keessatti seenaa kilabichaan waqtii jijjiirraa taphattootaatiin sadarkaa guddaan kan itti hirmaatedha. Gaaffii taphataa sababa fuulduraa kan ta'e kan waggoota dheeraadhaaf deeggartoota kilabichaa kan Northern Foreveridhaan gaafatameetiin ture Victor Yokereshin dhukaasa jechuun kan deebise Graham Mikel Arteta yeroo arfaffaadhaaf sadarkaa lammaffaa sana fiixee ishee dhumaa fi dheebuu waancaa waggoota kurnan lamaan kilabichaa deebisuuf qophiirra kan ture dilbata dhufuudha. Manchester United Old Traffordtti waliin taphachuun kan eegalu injifannoo wal dorgommii kana bara darbe kan milkeesse kilabii Merseyside Liverpool garee isaanii qarshii guddaa dhangalaasuudhaan injifannoo isaanii itti fufsiisuudhaaf Arne Slotidhaaf karaa isaa qulqulleeffateetiin jira. Chelsea shaampiyoonii addunyaa gareen cuquliisotaa lixa London cimina waancaa kilaboota addunyaa irratti agarsiisaatiin ture sana Premier League Englanditti fidee maqaa dansa kilabichi kanaan dura Premier League irratti qabu deebisuudhaaf Stamford Bridge'tiin kan inni morkatu Crystal Palace wajjin gaafuma dilbataa'ee kilabichi morkiin inni taasisuun eegama. Manchester United Old Traffordtti gammachuu deebisuuf garee isaanii maqaa kana dura ture yookaan immoo gurraacha kana deebisanii haaromsuudhaaf kan isaan morkatanii taphattoota ciccimoo garee ofiitti dabalataniitiin jiru. Kanas ta'e san garuu Premier League England bara dorgommii kana tapha har'a sa'a 4 irraa eegaluun Anfield Road'tiin Liverpool Bournemouth waliin taphatanii kan eegalu Arne Slot bara dorgommii ulfaataa dabarsuu dandeenya yaada jedhu kennaniitiin jiru. Tapha kanaan dura yaa ta'uti garuu taphataa sababa fuuldura ammallee fuulleffannaa isaanii akka ta'edha kan himan Arne Slot kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya.